وي دبي أدى أبونا من يدوت أنا بيزي جيران سي ولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مي ها أكمل جرتمي نجو مايسن فيارا أورومو ميديا بيزي ورجرتي ها أورومو ندوت أنا ميديا بيزي ورجرتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكمل جرت نجو ما فيا مال جرتمي مال تو دي ما جرمي ها مي شير انفايت قرا ولين دقبا يا دخلنا النجاي أما يا ده سر تخلنا لا ها وعليكم السلام كم يويا جرتني ها نميتشا تمال جنبي تقرمان سريتشا مالي قدسيتو مال ديسينا قلي جانسي نموت بكا غرغدن نتي اينوتو فارسي بولا خيسا كوفي اركمي سيغله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بغنا غان دفتني اينو سغنتا اددا جرا سغنتان ووتا خينيا چالوتي ديمو جرتي ماني سدو ياده ول دربيتوان حسابه حجيتي ميديا غنا ردفي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بغنا غان دفتن هندي كيسنو بغنا غان دفتن ميسن وردو في خون شير انفايت قرارا هرا ديما فارسي بولان جاور محمد اجندا قدتي OMN نسرب بيجيتي هجالو جلادنا نجالو وجول لجو هنا واي جاور محمدي ستدين يوانين بيخو واي هجالو تي ستدين يوانين بيخو واي فارسي بولا هندا وتدين يوانين بيخو أنيس هنگام بيخورا يادان كنچو بربادي اسمال غوتن انفايت قرادا invite goda walingaga nama yama walaikum salam bagana gaan duftan ha me yayyama ummat sheekhatu dubbachu jira sheekhat dubbachu jira khota diichi sarra jirtan gaaydu tana beeta oromon nama jeefteetuma diichisti nama jeefteetuma goota keenyatti silamma caalun diichisa caala nama haqasa barbaada nama waan inni irra dabreef san gartee lolee bakkaan ga'u barbaachisa nuti gaadhiichisa irra jirra alhamdulillah wahuma qaban alhamdulillah jaaniim wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh yoyya harkafuune me invite share goda wali daddabar saada namoota irra guddaa namaa kana yoonii fi daftee ummata keessaa dhaabsisuu baatte ololli isaan facaasan ololli isaan garaa isaaniiti jecha facaasan beekadha saba kana ni burjaajiisa warra waa beekun burjaajiisu namoonni keenya irra guddaan namoota gartee miskiina waan ta'aniif ni burjaajawanii jechuusi gale abalu fi abalu faan duru wajji turanii citii walii kuba qabanii maarree walii kuba qabanii yaa rabbi abalu kana jeekam taana rakkoo gurguddoo keessa galtaniin beeka saniifiin dafee waalaikum salaam warri ma dhuftan yaada kennachuu deemaa jechuu niba وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته isin maal goota warri angiseena kun share invite gootaniiti arrana namni hundinuu haa dubbiya caalu tanaaf biiziidha naaf gala kuni video laala rakkoon hin jirtu video laala hayyee amma gara sagantaa kiyyaatiin seena hangi dhufe kunuunugaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الردي بودان كبجمتوتا في جالتمتوتا فيسبوك شيك أبوتا وردفتوني يهندنو بغانا جان دفتني خاني سلامتان جنة يويا إسنين جتشادا مي أرى أجندا في تقون كبردي دفه إتشيبو ده حالا يروتين دي بياجة أكما بيكمو
Faarsee bulaan ganna qaafarraa eegali Jaawar Mahammad Hacaaluun OMN sirbuu dinnaani gartee Hacaaluu akka OMN irratti hin dhihaanne godhee akka maarreen taane godhee ajjecha Hacaaluu keessaa Jaawar harka qabaa. Meeta ajjecha Hacaaluutti deebina. Mee du'a Hacaaluurraa eenyu benefit eenyutu fayyadame? Jaawar Mahammad immoo shayxaana tichaa fayyadamee jennee haalaallu tursa. Bakki nuti yeroo hunda dubbiin itti nu jala garagaltu dubbii ajanduma ammaa kana laalla malee jalqaba quban qabnu jechuudha. Dubbii jalqaba irraa yoo as laaluu baatte gatii si kafalchiifti jechuudha. Tokkoffaa gaafa sana ni bilziqinnaa sirri quba qabna. Filmaata kana luus godhuu deemnaa akkam taanaa qaallicha kanaa Minilik jaaree Oromoo keessaa bahee marmeela udaanii keessa jira ajaa'amni biiroo isatti malu sigale mee akkam taanaa jee namni rakkachuu ture jechuudha sigale rakkachuu ture jechuudha kana iddutti dhimmi Hacaaluu gabbahee jechuudha dhimmi Hacaaluu gabbaana waan dalagame takka takkaan isin ni beeytanii Jaawar itti hidhame malee Hacaaluutti wanni fayyadamee jirtu mucaan burtukaana fakkaatu bareedaa kana qilinxootichi ergineeti khalafee fakkaatu kana gannuu baasanii jechuudha. Wanni Jaawar du'a Hacaaluurraa arka yoo jiraatte sigale itti rakkachuu itti gidiramuu qofaa jechuudha. Waan kana khatti dhimma bee mootummaa biyya saniin bulchayyuu jechuudha. Akkamiin warroottan siyaasaa hidhee filmaata duraan immoo dhujuun daga qoma dhiibee filmaanni dafee ammuma godhamu qaba jee kan duraan karoonaadha sigale kan duraan karoonaa filmaanni ta'uu filmaanni kamitti geggeeffamaa jee mootummaan dubbachuu ture ni yaadattan mootummaan dubbachuu ture abadan ammuma geggeeffamu malee filmaanni du'eetiin arkama jeeti sheeyitaantichi biiroo gaddabarse gaafa sangaanuti sirri keessa beeyna dafnee hatattamaa yoomma geggeeffamuu baate luus goonee jirraa jeeti karoora gaddabarse karoora sawarri gartee hujii jijjiiree anuma fa'aa jechuudha sigale asirra dhaabbattee du'a Hacaaluu keessa eenyu harka qabu wanni hundinuu beeki yoo qorannaadhaan hin mirkanoofne gartee dubbachuun gaarii miti akkuma Jaawarilleen wanni isaa waan deemaa jiru wanni jirtuuf jecha dubbachuun barbaadu akkuma inni jee bira kute an keessa gabbu'ee akka isin abaluu ajjeese jettan sanitti ajjeesuu zoon hin tahin yaadaan kennachuu jira yaadaan du'a Hacaaluu kanarraa eenyutu fayyadame Hacaaluun duutti eenyu gammadee dhugatti deeggartoonni Jaawar yoo laalle gaafas gartee rakkachuu cinqamuu booyuu hiriira bahuu sigale kanarra turtanii jechuudha warri gaafas gartee wanta Hacaaluutti geeraraa ture gartee waan kanarraa dhimma bahaa ture gartee warroota gartee mootummaa tanaa jechuudha ani dheengadda break news jee guyyaan isinii fide yoo yaadattan ta'e yaa obboleeyyan kiyya yeroo hunda hudduu sheeyxaantichaa jalaayi information naa dhufan waan inan dura sii dubbadde ittuma dhufta dheengadda break news jeetiin isinii fidee ture akkam jee isinii yaadachiisa way waa irraanfachuu Jaawarii fi Taayyeen eega Taayyeen iccitii san gabbaasee gartee bilziqinnaan waan godhu waan sheeyxaantichi godhu hundaa'u eega Taayyeen gabbaase booda Jaawarii fi Taayyeen mooraa 4 kiiloo sheeyxaantichaa shoorar keessaa jiranii sheeyxaantichi gartee olola guddaa banuuf deemaa numaatu sadarkaa Taayyeen maraataadha ja'anii mana haakimaa geessanii waraqaa mana haakimaa baasan mental health erganii doktaroota hunda qopheessanii jiranii jeetiin isinii moo isiniin sigale
isin ajandaan tokko hoggii dhufe bakka irraa ka'e isin hin galu duraaniin isinii hime si gale wanni jaawar godhaa jiru wanni taayyeen godhaa jiru sabaa sablammii biyya sanii waliif fiddee jaawar kun dandeeytuma isaatu jabinuma isaatu beekaayi jeetiinis amma durallee isin haasa'ee ture si gale kana warra jaawar deeggaru caalaa eenyu beeka dandeeytii jaawar warra jaawar mormuu beekaayi si gale warra jaawar mormuu beekaayi arra faarsee bulaan akkana godhatu kun wanni inni namaan ta'e jaawariin nama ta'e beeka nama namni tokko dhageeffanne sababa jaawarii wajji footoo ka'eef sababa jaawar biratti argameef sababa OMN keessatti argameef sababa jaawarii wajji socho'uu eegaleef qabsaawaa ta'e malee mee jara kana isatti beekan bar irra caalaa wanni duudes dhukkubsaani beeyta gowwaa falmuu caalaa wanni simiidhaan jirtu beekan nama faayidaa fi hin beeyne nama faayidaa sabaa hin beeyne nama gartee eessarraa ka'eetiin eessa jiraan beeyne bakkaan amma jiru kana maaliif hin dhufee jechuu nama hin beeyne falmuu caalaa wanni duudes kutaa hin jirtu jechuudha si gale hin jirtu jechuudha arra garaagarummaa memma gannaqaa fudhadhu nageessoo fudhadhu maal fudhadhu warroottan amma jaawar irratti olola oofaa jiran kana isaanii takkaa abbaa gadaa karrayyuuti gabbee dubbatu gartanii gaafa abbaa gadaa karrayyuu rashana isaanii dhimmaa caaluu dubbatu gartanii isaanii gartee dhumaatii oromoon dhumu jirtu tana dubbatu gartanii isaanii buqqaatii oromoon buqqa'u jirtu tana dubbatu gartanii isaanii gudeedamuu oromoon keessa jirtu kana dubbatu gartanii barrakkina ummataa dubbachuun PP deeggaruu ABO deeggaruu paartii biroo deeggaruu sin barbaachisu baru humaanitii si barbaachisaa baru si gale ani jala mureetiin isinitti hima wanni amma isin godhaa jirtan wallahi billahi abiyyin fayyaddu abiyyi gatii kafalchiifti malee dhugumaan isin hima hijibni isin oofaa jirtan dhugaa shawwaddanii gartee dhugaa jala dabarsuudhaaf waan waa'ee hacaaluu godhaa jirtan kun si gale wallahi billahi talla rabbiin si khadda abiyyi gatiitti khafala isin amma jaawar busheessinaa maarre busheessina jaawar ka busheessu hujiisaati kamiyeessu sujiisaati ummanni oromoo jaawar irraa amantii qaba boo jaawar irraa sigale warri jaawari kophee dachaasuu ture arra nama taatee hoggii dubbatu way gize sigale ummanni oromoo bar jaawar bar oromoo biraaf forever Itoophiyaa biraa amantummaa qaba bar nama sirna jijjiiree garsiisee bar jaalattee jibbitee wajji dalaydee dhiiftee ta wajji dalagu anarraa eegalin hundinuu gahee teenya baachaa turre jechuudha sigale gahee teenya baachaa turre mee jaawar sababa maalii fi OMN naa wallisi hacaaluun jaa OMN hacaaluu dura beekame hacaaluu caalaa dhageetii harkate hacaaluu caalaa qeeroo sossoosu jira maaliif kijibdansa mee dhugatti eenyuutu irra dhageetii qaba OMN moo hacaaluu maaliif kijibdan من أين النجار نوان وهو ما أكم كجبدو سيقول الدنيا قوتو سبا سبلميت OMN هاي OMN مرة دبميكا ساتلايت الرابي وچالو ولا چالو تكا يوتيوب را خاصني جرني انجرني جچو ما كجبدن خداتنيتي او بجاور بران سرتين بيغا خداتنيتي اوغي OMN غرغارو في اوغي جاوري واغو خداني نوس يغو دجني فديتي نيانغونا مي مال دبيتي osoo OMN dhageetiin qabaanne osoo OMN Oromoo bira fudhataman qabne osoo OMN hujittiin jiraanne aboo waan kana ati wallisaa beekamaadha mee waan OMN kan naa wallisi naa beesisi ni jaan dhuga sigal ni jaani jechu OMN already
addunyaa sochoosaa jira. Ifiifuu Hacaaluu fa'aatu dhufee intarteeyimenti nu godhaa. Wanna keenya nuu beeksisaa. Isaanii jechuun qaba malee OMN maal dhabeeti mee wallee naa baasi jaammee rabbi sodaadhu. Yaa obboleessu hoggii waa oololta allubbuufiin bar wanni namicha kana jalatti sheeyxaanticha kana jalatti hafe waa yaadaatii miti. Ololli kun hangam takka gatii qaba, hangam takka faayidaa qaba, hangam takka as deebi'ee gartee sheeyxaantichuma nuti jala yaanu kanaa rukutaa jaa adda baasaa hoggin isiniin jiru si galee. Namoota akka sheekaa butaa kana fa'aa isin dhageeffata si galee. Ha dubbii teessan bakka dhibbata akkatti hiiku si galee. Anamma gartee an akka keessan waan asirra wajji nyaannee fi wantiin albaa'u si galee akka isin amma waan jaawarii wajji godhuu turtan waan jaawarii wajji amma waan hin bilziqinnaa wajji godhuu ture dhumatte an karoora kiyyarraan deema bilziqinnaan karoora sirra deemti jechuudha. Danda'u yaadaaniin injifadha dadhabu bilziqinnaan na injifatti kijiba hooshora eegaa Hacaaluun waggaa 5 takkaa ummata kana waa'ee Hacaaluu dubbatu ni gartanii. Arra ummata Oromoo iddoo burjaajii uumu Jaawar irratti ololo oofu wallaahi abadan itti milkooyda. Jaawar ammaas likkuma walitti himnee wajjiyaa. Jaawar ammaas wanni gaafasitti OMN arrafaa nama wallisuuf barbaada. Kan namni kudhan taa'ee ilaala. Maaliif daandii gadhiiseeti ifumaa daandii gadhiiseeti bilziqinnaa dhaadheessuu eegalee ifumaa if kuffisee jechuudha. Si galee dhuguma walitti himnaa. Daandii gallakkiseeti OMN gaafas laal namni kadhaan isa gargaara. Alagaa jala deemee gargaara. Cunqurfamtoonni guutuun sagalee teenya jee jala deemee gargaara. Si galee gaafa Oromoo farasti jee Jaawar lafaa ka'u kan takkitti miliyoona meeqa Oromoon lafa keeyse. Gaafa Hacaaluutu wallisee fi lafa keeysisee. Mee gaafas lafa keeysisee. Gaafa biyyatti miliyoona meeqa fudhatee miliyoona meeqaan abbootiin qabeenyaa OMN gargaaruu turte. Si galee OMN ka ajjeesu hujii isaati ka gargaarsisus hujii isaati. Si galee OMN saasanitti namu tokkotti naajamu. Arra kan silaa osoo Hacaaluun lubbuun jiraate biyyeen isarraa salphattu. Arra kan OMN'if aboo dajaneen faan daarektarri OMN faan dhufanii yaabooga. Miidiyaan kun miidiyaa seenaa qabu. Rabbi sodaadhuuti wallisiif jedhanii silaa arra kan kadhatan osoo Hacaaluun jiraate. Arra kan kadhatan. Gaafa sitti adeerolaa urjiin OMN kana godhatte addunyaa tana gubbarra. Nama gartee intala fidee ilma fidee OMN kennee jira. Firitti OMN dalaganii jee. Lubbuu namaatiin siin jee maallaqaa miti. Kana maal dhabeeti OMN naa wallisi jaamme. Minaayina politikaan waanti. Barwooma akka isaa wanni duudaan barwooma fuula siifa politikaan isaanillee fuuluma isaanii fakkaata sigal. Fuula isaanii akka jiru gartee jaldeessuma yaa'u kanaami politikaan isaanillee politikuma akkasiiti sigal. Namni tokko hoggii ololo oofu gamaa gamana laallate. Ololli kiyya kun hangam takka ana miidha paartii tiyya miidha warraan irratti ololu sanuu hangam takka miidha sigal. Je'aniiti namni xiqqollee taatu dubbii dabaafateeti hoggii ololaa jechuudha. OMN Hacaaluu miti nama Hacaaluu olittuu gartee haajamuun turree jechuudha. Kan silaatti haajamu arra OMN. Kan silaa osoo Hacaaluun lubbuun jiraate Hacaaluutti haajamu istudee arra silaa. Arra kan kufee jiru arra kan bilziqinnaa hunda yaamee bilziqinnaan hundichirraa iyyaa ooltu jirra tattaaniiti nuti mootummaan alagaa nu fidurra hunummaan haa nu fixu jenna bilziqinnaa achirra guuru bilziqinnaa diyaaspooraa tan achirra guurateeti siigalee OMN nam 10 nam 30 ilaala siigalee
So seenuma dursaniif namni kijiba malee OMN arraati. Akka namni wallisuufitti haajamu, akka namni gargaarutti haajamu, akka namni buusuufitti haajamu. OMN kaleessa ozoon hin taane harraati jechuudha. Kaleessa adeeroo kadhatamee gargaarama bara. Kadhatamee. Sigale. Kadhatamee gargaarama. Sigale. Hacaaluu dhiisiiti, hacaaluu oliituu hin siin jebbi. Gaafa sosoo jaawaruu gabbeen gargaaree naa jedhanii uummanni ija teenya buute janiiti OMN buusanii jechuudha. Sigale. Hacaaluu kabaja hacaaluu masanuu akka an Oromoof qaaliidha. An Oromoof akkana jee akka inni yaada baafatu miidiyaa kami ka godhe. Sigale. Media kami kagod OMN OBN Fana broadcasting kami ga kagod menay hacaalu mauka hacaalu tay kagod haya gafa milile madarashitti wanta waji walisan video la fajira gafa Isaayyaasi fi shaytaantichi wajjita ansan hacaalun akka madaraka irraa bu'etti eenyu dawwale warraarra jaawar irratti ololu kanaaf dawwale tana baza mee tanaaf dawwale hacaalu qaxxitaa jaawariif dawwale gaafa ambo dhufan baza tana wajji ambo keessa miila qullaa deeme hacaalu tana wajji deeme moo jaawari wajji deeme adeero kophee quxurii fi uffatan quxurii teeysan beeka rakkinni nama keenyaa beeyta quxurii fi hin beeku sigale quxurii teeysan beeka dursa sigale saniifu hacaaluun du'e biyyoon itti haasalfattu hacaaluun akka mul'atu namni godhee mataa jaaware guutuu amma waan faarsee bulaa taatee tana namni gartee mul'ise Abiyyi Ahmad kana arra jala teessee faarsitu. Isa wayyaaneen ariitee biyyaalaa tana taaskii ilmaan isaa abbaa duula biyyaalaa tana baasee fi asii taaskii diraayivara taaskii oofuudhaaf waraqaa fudhatee bara. Qabsoon finiinnaan biyya galee bara. Rabbiin gaawaan fedhe dalagaa sababa sanii muummicha ministeeraa godhee. Eenyu jaawar kafi Abiyyi kafidi. Sigale jawwee dabar isarrata OMN kana gabbaas sigale OMN indura hacaaluun nam tokko maa hiriiran baase maa kijibdansa waan walitti hacaaluunis daandii isaa qaba OMN daandii isaa qaba sigale namuu qabsaawaan gartee wal caalaa Boqaan fadda hamma waan in taane keessa osoo oftaniiti waan in taane keessa nu galchitanii so saniifu warri haceedhaaf sagalee ta'u jirtan sagaleetti fufa sagaleetti fufa ani sirritti keessa beeka jaa laal joolleen walliftee walaa caalaa bultumeeti walaa eenyu mucaa keenya Jarman jiru kana warri OMN wallise guutu jaawar takka walaloo barreessaa fin jedhe takka OMN wallisa wanni inni juufi sin jirtu OMN hujiisaatu isa ibsa waan inni dalaguu tureetu isa ol kaasa waan inni dalagu jiru isa gabbuusa jechuudha tana gurra si calaw nama tokko wallee baafteef mee amma okay yoo walleen faayidaa qabaatte yoo walleen nama gargaarte shaytaanticha man gargaari nama meeqa maallaqa kafalchiiftanii kan Addis Ababa jechisiiftan خنو خيجنا خاررجي تكون ده مرة دكتورة جلالة أبي أحمدي جيتشيفت ميتر كشو ملي جو جيتشيفت أوكي مالي في سياسة سما إسم فيدين يلا مالي سياسان هجيم برنج ربوان كبدو جيتشو فارون هجيم برنج ربوان كبدو جيتشو سربي هجيم برنج ربوان كبدو جيتشو يلا
Osoo inni doktora jaalalaa Abiyyi Ahmad nama dhugaa ka jaalalaa san ta'ee argame nama nagaya buusu nama sabaa sablammii walii qabu nama biyya san keessatti gartee nagayaaf gatii kafalu ta'ee osoo argame baga doktora jaalalaa JJF gammadaa jechuudha. Sigale JF gammadaa jechuudha. Addis Ababa kajeessuunis sigale osoo Addis Ababaan sun amma meekaappii nurraa kaateen garree wanta horiidarii meekaappii dibe san amma ijoolleen poostii godhaa jirti barka durii fi amma sigale meekaappii nurraa dhumu jirti sigale edaan akka fuula nama meekaappii dibeeti miskiina wanta godhu jira osoo qaallichi akkas godhate sun Addis Ababaan sun Addis Ababaa taate Oromoo urgooytee afaan Oromoo afaan federaalaa keessatti tahanii sigale bakka gartee Oromoon itti miidhamtu zootaa baatte bakka Oromoon irraa faayidoytu zootaate bagaan Addis Ababaa jee afaan bani jeeti gammadaa jechuudha. Maaliif hujii namni ati faarsitu tokko yoo hujiin qabaanne bu'aa maal qaba? Faaruun bichaan maal bu'aa qaba meenaa?